dugsiyada iyo wixii la mid ah si degdeg ahna u tag xarunta caafimaad ee kuugu dhow. haddaad qof salaamayso waxaa habboon inaad iska dayso salaanta gacanqaadka ah si aadaha u kari hilibka kalluunka digaaga iyo beedka. haddaad doonaysid talo la xidhiidha cudurka coronavirus garaac lambarka heeganka caafimaadka oo ah 988. haddaad ka timid meel ama dal uu ka jiro cudurka coronavirus garaac lambarka heeganka caafimaadka ee 988 14 cisho ee ugu horeeyana ka durug dadka meel gaar ahna isku koob oo cidna aan la kulmin muddadaasi. ogow cudurkani ma laha tallaal iyo dawo rasmi ah laakiin waxa uu leeyahay ka hortag. fadlan ku dhaqan fariimaha caafimaadka ee ay idiin soo gudbinayso wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland. fariinta waxay caafimaadka ee Somaliland ከሱፐር ሚሊቶች መካከል አንዱ ከሆነ ማለት ነው የጤና ጥበቃ ቁጥር በ988 ቁጥሩ ይደውሉና እና አስፈላጊ ከሆነ ወደ ሕክምና ማዕከል ይዞት ይሄዳሉ ወይ ደግሞ ወደ ሕክምና ማዕከል ይወስዳሉ። መልዕክቱ ያስተላለፉ የሶማሊላንድ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር እና ከደን ድርጅት ጋር ሆነው erga fayyadu kuma coronavirus hukumni coronavirus baay'ee makas ta'eefi ariifannaan kan daddarbuudha. sayso ku dawada afka sanka soofta ama masar ama xuduudaada ama suxulka soo laabaya kadibna faraxro isku salaama assalaamu calaykum hana iska can qaadina. haddaad mudaafayo 10 cisho gudahood ah ka timid safar dibadda ah oo aad yeelato xumad iyo qufac garaac lambarka heeganka caafimaadka oo ah 988. kala dulka laba tallaabo marka aad wada joogtaan gaar ahaan marka aad wada hadlaysaan. haddaad isku aragto xumad iyo qufac ha tegin goobaha dadku ku badan yahay sida sariibadaha iskuullada iyo goobaha la midka ah si degdeg ahna ula xidhiidh lambarka heeganka caafimaadka ee ah 988. wayaa qulqulluu ta'e sooftii yookiin irree keetiin haguuguudhaan afaanii fi funyaan irraa fagaachuudha iddoon itti baay'atu irraa fagaadhu meetira tokko yookiin tarkaanfii takka nama waliin qunnamtu yookiin hojii dubbattu harka hin fuudhin namaa wajjin salaamtu ofirraa eegii tikliikii afaan funyaanii fi ija yeroo harkii kalkee dhiqaa hin qabnetti itti hirmaadhu eegumsa qulqullinaa dhuunfaa fi kan waliigalaa yoo kafa ofitti argitu ta'e mallattoolee asiin olitti ibsaman kanneen dhiifuma wajjin mana keetii yookiin rakkisu dadhabbii fi humna nama dhukkubu mallattoowwan dhukkubaa namaa irratti kan mul'atan guyyaa lama hanga 14 yeroo hedduu dhukkubichaan erga saaxilaman booda yeroo tokkos guyyaa 14 caalaa wanti kan jirus namoota mallattoolee itti hin mul'annes ammas dhukkubicha baattoo kan ta'anis ni jiran. lammaffaa karaa itti darbu dhukkuba kana karaa irraa walirraa fuudhan hafuuran yoo ta'u keessattuu yeroo namni dhukkuba kanaan saaxilaman sitti qufa'ee yookiin dugsiyada iyo wixii la mid ah si degdeg ahna u tag xarunta caafimaad ee kuugu dhow. haddaad qof salaamayso waxaa habboon inaad iska dayso salaanta gacanqaadka ah si aadaha u kari hilibka kalluunka digaaga iyo beedka. gaarii haala keessatti ariifannaadhaan si dabarsuun kara iddoo fayyatti itti yaalamuu kan qophaa'ee yoo kan barbaachisaa ta'u ta'e ergaa keessi dabarsan waajjira eegumsa fayyaa Somaalilaandii fi dhaabbata ta'anis ni jiran. lammaffaa karaa itti darbu dhukkuba kana karaa irraa walirraa fuudhan hafuuran yoo ta'u keessattuu yeroo namni dhukkuba kanaan saaxilaman sitti qufa'ee yookiin hattifatee harka si fuudhu yookiin kan tuqxu ta'e iddoo namni dhukkubichaan saaxilame qabate karaa itti ofirraa ittisnu. kanaafuu baqataan kamiyyuu yookiin koolugultummaa kamiyyuu dhukkuba cimaa kanaa gosa hancufa gogaa ta'e waliin deema. mataa dhukkubbii hafuura nama dhibu yookiin rakkisu dadhabbii fi humna nama dhukkubu mallattoowwan dhukkubaa namaa irratti kan mul'atan guyyaa lama hanga 14 yeroo hedduu dhukkubichaan erga saaxilaman booda yeroo tokkos guyyaa 14 caalaa wanti kan jirus namoota mallattoolee itti hin mul'annes ammas dhukkubicha baattoo kan ta'anis ni jiran. lammaffaa karaa itti darbu dhukkuba kana karaa irraa walirraa fuudhan hafuuran yoo ta'u keessattuu yeroo namni dhukkuba kanaan saaxilaman sitti qufa'ee yookiin hattifatee harka si fuudhu yookiin kan tuqxu ta'e iddoo namni dhukkubichaan saaxilame qabate karaa itti ofirraa ittisnu. kanaafuu baqataan kamiyyuu yookiin jechuun maatii hanqeetirraa fagaadhuti hawaasa keessas
bahin kan birootii saakattamaan bilbila koree waajjira guddina fayyaa lakkoofsa 988 bilbiluudhaan akkasiif kennan tilmaamni yookiin gorsa gaarii ta'ee haala keetii irratti ariifannaadhaanis si dabarsuun karaa iddoowwan fayyatti itti yaalamuuf kan qophaa'ee yoo kan barbaachisaa ta'u ta'e. Ergaan akkasii dabarsan waajjira eegumsa fayyaa Soomaalilaanii fi dhaabbata addaan hojii ta'u yookiin irree keetiin haguuguudhaan afaanii fi funyaan irraa fagaachuudhaan iddoo namichi baay'atu irraa fagaatu meetira tokko yookiin tarkaanfii takka nama waliin quunnamtu yookiin waliin dubbattu harka hin fuudhin namaa wajjin salaamtu ofirraa eegii tuqiitii afaan funyaanii fi ija yeroo harkii qaqqee dhiqaa hin qabnetti itti hirmaadhu eegumsa qulqullinaa dhuunfaa fi kan waliigalaa yoo kan ofitti argitu ta'e mallattoolee asiin olitti ibsaman kanneen dhiifama wajjin mana keetii hin bahin. Gosa hancufa gogaa ta'ee waliin deema mataa dhukkubbii hafuura nama dhibu yookiin rakkisu dadhabbii fi humna nama dhukkubu mallattoowwan dhukkubaa namaa irratti kan mul'atan guyyaa 2 hanga 14 yeroo hedduu dhukkubichaan erga saaxilaman booda yeroo tokkos guyyaa 14 caalaa wanti kan jirus namoota mallattoolee itti hin mul'annes ammas dhukkubicha baattoo kan ta'anis ni jiran. Lammaffaa karaa itti darbu dhukkuba kana karaa irraa fuudhan hafuuran yoo ta'u keessattuu yeroo namni dhukkubaa kanaan saaxilaman sitti qufa'ee yookiin hattifate harka si fuudhuu yookiin kan tuttu ta'ee iddoo namni dhukkubichaan saaxilame qabate karaa itti ofirraa ittisnu. Kanaafuu baqataan kamiyyuu yookiin kana mallattoolee guddaan ittiin beekan kanneen akka ho'ina qaamaa kubbaa dhaabbataa gogaa kan ta'e yeroo tokkos hancufa gogaa ta'ee waliin deema mataa dhukkubbii hafuura nama dhibu yookiin rakkisu dadhabbii fi humna nama dhukkubu mallattoowwan dhukkubaa namaa irratti kan mul'atan guyyaa 2 hanga 14 yeroo hedduu dhukkubichaan erga saaxilaman booda yeroo tokkos guyyaa 14 caalaa kan jirus namoota mallattoolee itti hin mul'annes ammas dhukkubicha baattoo kan ta'anis ni jiran. Lammaffaa karaa itti darbu dhukkuba kana karaa irraa fuudhan hafuuran yoo ta'u keessattuu yeroo namni. علامات المرض تشمل الأعراض الأكثر شيوعا ما يلي: حمى، سعال ثابت وجاف في بعض الأحيان مع مخاط سميك، صداع، صعوبة في التنفس، التعب وآلام العضلات. وقد تظهر أعراض المرض من 2 إلى 14 يوم من بعد الإصابة بالمرض، وأحيانا أكثر من 14 يوم. قد يكون هناك أيضا أشخاص لا تظهر عليهم أعراض المرض ولكن لا يزالون يحملون المرض. طرق العدوى: ينتشر المرض في الهواء خاصة عندما يسهل أو يعطس شخص مريض عليك، أو عن طريق مصافحة أو لمس شخص أو مكان لمسه شخص مريض. الوقاية من المرض: من أجل منع هذا المرض الخطير عليك Dhukkubichaan erga saaxilaman booda yeroo tokkos guyyaa 14 caalaa wanti kan jirus namoota mallattoolee itti hin mul'annes ammas dhukkubicha baattoo kan ta'anis ni jiran. Lammaffaa karaa itti darbu dhukkuba kana karaa irraa fuudhan hafuuran yoo ta'u keessattuu yeroo namni dhukkubaa kanaan saaxilaman sitti qufa'ee yookiin hattifate harka si fuudhuu yookiin kan tuttu ta'ee iddoo dhukkubichaan saaxilame qabate karaa itti ofirraa ittisnu. Kanaafuu baqataan kamiyyuu yookiin koongottummaa kamiyyuu dhukkuba cimaa kanaa akka ofirraa ittisu kan godhuu qabdu dhaabbataan harka kan kee dhiqachuu saamunaa fi bishaaniin yoo xiqqaate akka gaariitti walitti hooquudhaan harka kee yeroo qufaatu yookiin hattifattu afaanii fi funyaan kee itti qabuudhaan wayaa qulqulluu jechuun maatiin keetirraa fagaadhuti. Hawaasa keessas hin bahin kan birootii saakattamaan bilbila koree waajjira guddina fayyaa lakkoofsa 988 bilbiluudhaan akkasiif kennan tilmaamni yookiin gorsa gaarii ta'ee haala keetii irratti ariifannaadhaanis si dabarsuun karaa iddoowwan fayyatti itti yaalamuuf kan qophaa'ee yoo kan barbaachisaa ta'u ta'e. Ergaan akkasii dabarsan waajjira eegumsa fayyaa Soomaalilaanii fi dhaabbata addaan hojii ta'u. Harka kan kee dhiqachuu saamunaa fi bishaanii yoo xiqqaate akka gaariitti walitti hooquudhaan harka kee yeroo qufaatu yookiin hattifattu afaanii fi funyaan kee itti qabuudhaan wayaa qulqulluu ta'e sooftii yookiin irree keetiin haguuguudhaan afaanii fi funyaan
irraa fagaachuudha iddoon inni itti baay'atu irraa fagaadhu meetira tokko yookiin tarkaanfii takka nama waliin qunnamtu yookiin wajjin dubbattu harka hin fuudhin nama wajjin salaamtu ofirraa eegi tuqiitii afaan funyaanii fi ija yeroo harki kan kee dhiqaa hin qabnetti itti hirmaadhu eegumsa qulqullinaa dhuunfa. Sagantaan bilbila koree waajjira guddina fayyaa lakkoofsa 988 bilbiluudhaan akkasiif kennan tilmaamni yookiin gorsa gaarii ta'e haala keessatti ariifannaadhaan si dabarsuun karaa iddoowwan fayyatti itti yaalamuuf kan qophaa'ee yoo kan barbaachisaa ta'u ta'e. Ergaa kana kan si dabarsan waajjira eegumsa fayyaa Somaalilaanii fi dhaabbata addaan hojii ta'uu fuudhin namaa wajjin salaamtu ofirraa eegi tuqiitii afaan funyaanii fi ija yeroo harki kan kee dhiqaa hin qabnetti itti hirmaadhu eegumsa qulqullinaa dhuunfaa fi kan waliigalaa yoo kan ofitti argitu ta'e mallattoolee asiin olitti ibsaman kanneen dhiifama wajjin mana keetii hin bahin si'ii maatii kan kee wajjin jiraachuu maatii kan keetirraa fagaatuti hawaasa keessas hin bahin kan birootis hatattamaan bilbila koree waajjira guddina fayyaa lakkoofsa 9 ምልክቶች የሌሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ሁለት በሽታው መተላለፈው በሽታው በአየር ተላላፊ ሲሆን በተለይም አንድ ሰው ሲያነክስ ወይ ደግሞ ሲነካ ወይም በሽተኛ ሰው ሲነካ መከላከል ይህን አደገኛ በሽታ ለማንም ችግረኛ ወይ ችግረኛ ለማከላከል የሚከተሉትን ማድረግ አለበት። በመደበኛነት በሳሙናና ውሃ ይታጠቡ፣ እጃቸው በደንብ ይታጠቡ፣ የሚያስበት ወይም የሚያሳንቅሱበት ጊዜ فك بقطعة قماش نظيفة عند السعال والعطس أو تغطية أنفك وفمك بيديك. تجنب المناطق المزدحمة وابتعد على الأقل متر واحد للشخص الذي تتحدث إليه، ولا تقابل أو تصافحه عند السلام. تجنب لمس الأنف والفم وعينيك عندما تكون غير نظيفتين. اجتهد في ممارسة النظافة العامة. إذا واجهت أي من أعراض فيروس كورونا فرجاء بقاء في المنزل. ابتعد عن أفراد الأسرة ولا تتداخل مع المجتمع. اتصل بفريق الوقاية من الأزمات بوزارة الصحة على الفور عن طريق الاتصال ب 988 لإعطائك النصائح المناسبة حول الوضع أو إحالتك إلى المراكز الصحية إذا لزم الأمر. يتم إرسال هذه الرسالة zaman kanneen dhiifama wajjin mana keetii hin bahin si'ii maatii kan kee wajjin jiraachuu maatii kan keetirraa fagaadhuti hawaasa keessas hin bahin kan birootis hatattamaan bilbila koree waajjira guddina fayyaa lakkoofsa 988 bilbiluudhaan قلبي وعادي صح دي